noinanse hakiki barana qulatu kairoto wajin bananse Ingilis kokore anki jilbalole sipare jannani sigore Ingilis kokore anki jilbalole sipare jannani sigore Ika kota takalesa yadanne ala fi kaisa namutu waltane absodan kuma jadani yombaste dubatin debinu lambu desine samamne tiranu dinan gabromne dumne ti dabamna kane kalmanne gabruna dina badanne injiranu salmanne Wajin noinanse hakiti barana qulatu dangacho wajin bananse eyo matatuta lenja shangigota ya fi falmata animota eyo matatuta lenja shangigota ya fi falmata animota Sawanku bekufisa Absonis kuro itifufa Gotuma daloni dina nasisi Dalota dufufsena dalsisi Inuma kenya garsisi Alaba oromo lailisi Keti Eiro Oromia Lammin si abdatti matambul Lammin si abdatti matambul mootummaa ce'umsa biyyoolessaa naannoo Oromiyaatti labsame deeggaruun labsii waamicha hiriira nagahaa deeggarsa mootummaa ce'umsaa biyyoolessaa naannoo Oromiyaaf gartuun deeggarsa sochii 39 idil addunyaa World International 39 Movement Support Team taasise. Gartuun deeggarsa sochii 39 idil addunyaa labsii waamicha hiriira nagahaa deeggarsa mootummaa ce'umsaa biyyoolessaa naannoo Oromiyaaf gaafa onkoloolessa 13/2020tti murteessuun labseera. Labsiin kun beekamtii caasaa qeerroo bilisummaa Oromoo, lammiilee Oromiyaa, caasaalee jaarmiyaalee hawaasaa Civic Association, abbootii gadaa fi hayyoota amantaa dhimma mootummaa ce'umsaa biyyoolessaa naannoo Oromiyaa nu ilaallata jechuun amanan kanneen guutummaa addunyaa irra jiraniin kan taasifamedha. Koreen mootummaa ce'umsaa biyyoolessaa naannoo Oromiyaatti labsame milkeessuuf ijaarame gartuu deeggarsa sochii 39 idil addunyaa World International 39 Movement Support Team jedhamuun beekama. Koreen kun qaamolee hawaasaa garagaraa kanneen akka qeerroo bilisummaa Oromoo, lammiilee Oromiyaa, caasaalee jaarmiyaalee hawaasaa Civic Association, abbootii gadaa fi hayyoota amantaa irraa kan ijaaramedha. Mootummaan ce'umsaa biyyoolessaa naannoo Oromiyaatti labsame milkeessuuf koreen ijaarame
labsi ce'umsaa addi bilisummaa Oromoo gaafa fulbaana 13 2020 labsee fi Koongireesiin Federaalawaa Oromoos gaafa fulbaana 28 2020 ibsa baaseen barbaachisummaa labsii ce'umsaa kaasee deeggaruun gaafa onkololeessa 4 2020 ibsa ejjennoo baaseen labsiin mootummaa ce'umsaa biyyoolessaa naannoo Oromiyaa barbaachisaa qofa osoo hin taane murteessaa ta'utu hubatame jedheera. Bifuma wal fakkaatuun gartuun deeggarsaa sochii 39 idil addunyaa World International 39 Movement Support Team mootummaa ce'umsaa biyyoolessaa naannoo Oromiyaa National Transitional Government of Oromia Region labsame irratti ibsa waliigalaa hayyu dureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa lammiilee Oromiyaa biyya keessaa biyyoota ollaa fi alaa garagaraatiif gaafa onkololeessa 8 2020 dabarsan irra dhaabbachuun labsii waamichaa hiriira nagahaa deeggarsa mootummaa ce'umsaa biyyoolessaa naannoo Oromiyaaf gaafa onkololeessa 13 2020tti murteessuun labseera. Gartuun deeggarsaa sochii 39 idil addunyaa World International 39 Movement Support Team labsii waamichaa hiriira nagaa mootummaa ce'umsaa biyyoolessaa naannoo Oromiyaaf taasiseen mootummaa ce'umsaa biyyoolessaa naannoo Oromiyaa ijaarachuun lammiilee Oromiyaa yaaddoo osoo hin taane yaada furmaataa bu'uuraa nageenyaati. Labsii waamicha hiriira nagahaa deeggarsa mootummaa ce'umsaa biyyoolessaa naannoo Oromiyaa. Koree qindeessituu hiriira deeggarsaa mootummaa ce'umsaa biyyoolessaa naannoo Oromiyaa gartuu deeggarsaa sochii 39 idil addunyaa World International 39 Movement Support Team. Akkuma lammiileen Oromiyaa fi uummanni addunyaa beekan gaaga'ama siyaasaa biyya Itoophiyaa mudateen raafamni guddaan jireenya biyyaa fi lammiilee biyyattii yaaddoo keessa galee jira. Addatti ammoo Oromiyaan dirree jeequmsaa fi lolaa ta'uudhaan yeroo irraa gara yerootti rakkoon nageenyaa mudatee lubbuu fi qabeenyi hedduun dhabameera. Dhibdeen siyaasaa fi rakkoon nageenyaa utoo hin furamin mootummaan aangoo polotikaa qabatee ture bara bulchiinsa isaa fixachuun ammas aangoo isaa dheereffachuuf wayita abbalu carraaqu ni argina. Abdiin silaa filannoo haqaa fi dimokiraatawaa geggeessanii fedhii saboota biyyattii guutuuf abdatame hoongawee sochiin siyaasaa hundi ugguramuun murna seeraan ala aangoo dheereffachuu fedhu qofaan gara dhuunfatamuutti deeme. Haala kana keessatti hoogganoonni jaarmiyaalee siyaasaa qondaalonni fi miseensonni dhaabota siyaasaa mana hidhaatti guuramuun ijibbaata yaalii gara filannoo haqaatti deemuuf ture cufee jira. Yeroon kun yeroo biyyi kun mootummaa seerawaa fi kan heera biyyattii hordofe hin qabnedha. Mootummaan yoo hin jiraanne jireenyi lammiilee biyyattii yaaddoo guddaa keessa seena. Ammas kanumatu mul'achuutti jira. Nageenyi lammiilee Oromiyaa mirkanaawee bilisummaan jiraate gara filannoo haqaatti deemuudhaan lammiileen biyyaa mootummaa mataa isaanii mootummaa ummataaf filame filachuuf biyyattii keessatti nageenyi waaraa fi tasgabbiin sabatiinsa qabu argamuun murteessaadha. Addatti yeroo amma biyyattiin hudhaa siyaasaa keessartu keessumaayyuu Oromiyaan dirree jeequmsaa taate kanatti nageenyi waaraan argame. Uummanni filannoo itti aanuuf of qopheessuuf dirqama akka Oromiyaatti mootummaa ce'umsaa biyyoolessaa naannoo Oromiyaa ijaaruun barbaachisaa ta'ee argameera. Mootummaa ce'umsaa biyyoolessaa naannoo Oromiyaa ijaaruun kan barbaachiseef biyyattiin kun mootummaa waloodhaan bulaa waan hin jirreef kana jechuun heerri biyyattii cabuudhaan murni tokko aangoo seeraan alaa itti fufsiifachuu yeroo barbaadu kanneen haqaa fi bilisummaa sabootaaf qabsaan ammoo ummata waliin hiriiranii jiru. Mootummaan naannoo Tigraay of danda'ee mirga hiree murteeffannaa sabaa kabajuun filannoo geggeeffatanii haga mana maree mataa ofii hundeeffachuutti ga'aniiru. Kana malees humna ofii cimsachuun qaamni kamuu dhiibbaa akka irratti hin goone mirkaneessuun miseensota adda bilisa baasaa ummata Tigraay TPLF kan sadarkaa federaalaatti muudamanii tajaajilan akka hojii gadi dhiisanii bahan ajaja dabarsee jira. Daangaa ofii kabachiifachuun gara biyya walabaa ijaarachuutti deemaa waan jirus fakkaata. Biyyi kun mootummaa waloo akka hin qabne ragaa guddaadha jenne amanna. Murni siyaasaa gartuu tokko leellisu aangoo siyaasaa mootummaa federaalaa dhuunfachuun ilaalcha sabboonummaa Oromummaa fi Oromiyaa dhabamsiisuuf hojjetaa jira.
Oromiyaan sabaa fi sablammoota hedduu kan of keessatti hammattee jirtuu fi amantaa fi aadaa waliin jireenya sabaaf sablammootaa hedduu kan qabdudha. Murni maqaa tokkummaatiin aangoo hunda harka galfate kun jireenya Oromoo fi lammiilee Oromiyaatiif yaaddoodha. Kanaaf lammiileen Oromiyaa murna siyaasaa gartuu tokko leellisu kanaan dhuunfatamtee jireenyi isaanii akka hin golgolofne mootummaa ce'umsaa biyyoolessaa naannoo Oromiyaa ijaaruun fardii ta'ee argame. Diigamiinsi guddaan Oromiyaatti aggaamamee jira. Daangaan Oromiyaa kallattii adda addaan cabuu fi lafti Oromiyaa saamamuun ni mul'ata. Kun baroota dheeraaf geggeeffamaa kan ture hanga amma xumuraa utuu hin argatin daraan babal'atee jireenya lammiilee Oromiyaa yaaddoo keessa galcheera. Cabinsa daangaa teriitarii fi saaminsa lafaa kana baraaruuf mootummaa ce'umsaa biyyoolessaa naannoo Oromiyaa waloo ijaaramee nageenya waaraa fi tasgabbiinsa batiinsa qabu bu'uu qaba. Oromiyaan dirree jeequmsaa fi lolaa yoo taate lammiilee Oromiyaa keessa jiraatanii fi uummata Oromoo qofaaf utuu hin taane sabaa fi sablammoota Itoophiyaa dabalatee balaa gaanfa Afrikaa nagaa dhoorku baatee deema. Addatti addunyaan Finfinnee Oromiyaa keessa maandheffattanii jirtan dippiloomaatonni biyyoota garaagaraa gamtaan Afrikaa, gamtaan Awurooppaa fi kanneen dantaa Finfinnee fi Oromiyaa irraa qaban hundi isaaniitu nagaan dantaa Oromiyaa irraa argatan argachuuf mootummaa ce'umsaa biyyoolessaa naannoo Oromiyaa kanatti xiyyeeffannoo gochuu qaban jennee amanna. Qaamonni dhimmi nageenyaa itti dhagahamu hundi xiyyeeffannoo itti kennuu baannaan boora'insi nageenyaa Oromiyaa bira darbuun Afrikaa fi addunyaatti danqaa'uun akka yaaddoo hamaa keessa hin galchineef mootummaa ce'umsaa biyyoolessaa naannoo Oromiyaa ijaaruu qofatu karaa filatamaa ta'ee argame. Haalota rakkisaa fi walxaxaa kana bu'uura godhachuun addi bilisummaa Oromoo gaafa fulbaana 13/2020 labsee fi KFO'nis gaafa fulbaana 28/2020 ibsa baaseen barbaachisummaa labsii ce'umsaa dubbateera. Bifuma wal fakkaatuun mootummaa ce'umsaa biyyoolessaa naannoo Oromiyaa National Transitional Government of Oromia Region labsame irratti ibsa waliigalaa hayyu dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa lammiilee Oromiyaa biyya keessaa biyyoota ollaa fi alaa garagaraatiif gaafa onkoloolessa 8/2020 dabarsaniiru. Bu'uuruma kanaan nus gartuun deeggarsa sochii 39 idil addunyaa World International 39 Movement Support Team labsii waamicha hiriira nagaa deeggarsaa mootummaa ce'umsaa biyyoolessa naannoo Oromiyaaf gaafa onkoloolessa 13/2020tti murteessuun labsineerra. Hiriira kana milkeessuuf koreen qindeessituu hiriira deeggarsa mootummaa ce'umsaa biyyoolessaa naannoo Oromiyaa ijaarame gartuu deeggarsaa sochii 39 idil addunyaa World International 39 Movement Support Team jala jiru kallattii adda addaan sochii geggeessuun hojii isaarraa eeggamu hojjetaa jira. Biyya mootummaa malee hafuuf deemtuu fi lubbuu ilmaan namaaf yaaddoo taate kana baraaruudhaaf mootummaan ce'umsaa biyyoolessaa naannoo Oromiyaa ijaaramuun waan barbaachiseef hiriirri deeggarsaa kunis sana tumsuudhaaf geggeeffama. Hiriirri deeggarsaa mootummaa ce'umsaa biyyoolessaa naannoo Oromiyaa onkoloolessa 13/2020 yookaan akka lakkoofsa Habashaatti onkoloolessa 3/2013 guutuu Oromiyaa keessatti akka geggeeffamu gartuun deeggarsaa sochii 39 idil addunyaa World International 39 Movement Support Teamiin murtaa'ee koreen isa jalatti hiriira deeggarsaa kana milkeessuuf hojjetaa jiru kallattii hundaan dirqama isaa irratti bobba'eera. Yeroo labsii waamichaa hiriira nageenyaa deeggarsa mootummaa ce'umsaa biyyoolessaa naannoo Oromiyaaf taasifamu labsinu kanatti qabxiileen armaan gadii hordofuun hiriira nagaa geggeessuun barbaachisaa qofa osoo hin taane murteessaa akka ta'etti amanna. 1. Hiriira nagaa lammiileen Oromiyaa hundi keessaa qooda fudhatanii fi qindoominaan geggeessan ta'a. 2. Gartuu deeggarsaa sochii 39 idil addunyaan qophaa'e koree qindeessituu hiriira deeggarsaa mootummaa ce'umsaa biyyoolessaa naannoo Oromiyaa of keessaa baasuun yeroo ce'umsaa kana milkeessuuf hojjetaa jirutti caasaa qeerroo bilisummaa Oromoo, lammiilee Oromiyaa, caasaalee jaarmiyaalee hawaasaa Civic Association, abbootii gadaa fi hayyoota amantaa waliin wal hubannaa fi qindoominaan kan labsamedha. 3.
Hirri nagaa kana irratti lammiileen Oromiyaa mootummaa bara aangoo isaa fixate kanaaf ergaa ammaa booda mootummaa ofii ijaarannaa barri bulchiinsaa kee xumurameera kan jedhu ergaa dabarsuufiidhaan geggeessuudha. 4. Ammaan booda barri mootummaa aangoo irra jiru waan dhumateef hanga filannoon walabaa geggeeffamutti lammiileen Oromiyaa mootummaa ce'umsaa biyyoolessaa naannoo Oromiyaatiin akka bulan mirkaneessuudha. 5. Lammiileen Oromiyaa mootummaa ce'umsaa biyyoolessaa naannoo Oromiyaa ilaalchisuun hiriira geggeessan keessatti qaama kamiyyuu balaaleffachuu, abaaruu dhiisuudhaan haala heerri biyyatti eeyyamu fayyadamne mootummaa ce'umsaa ijaarachaa waan jirruuf karaa tasgabbii fi naamusa qabuun deeggarsa mootummaa ce'umsaa biyyoolessaa naannoo Oromiyaaf qabnu ibsanna. 6. Qaamoleen nageenyaa amma booda mootummaan kallattiin qajeelfama isaaniif kennu kan duraa waan hin jirreef gara ummata isaanii goruun mootummaa ce'umsaa biyyoolessaa naannoo Oromiyaa ijaaramu kanaaf tumsa gochuudhaan nageenya lammiilee Oromiyaa akka kabajsiisan gochuudha. 7. Mootummaan ce'umsaa biyyoolessaa naannoo Oromiyaa kun lammiilee Oromiyaaf waloodhaan waan ijaaramuuf mirgi lammiilee Oromiyaa eeggame haala barbaadaniin hiriira deeggarsaa mootummaa ce'umsaa biyyoolessaa naannoo Oromiyaatti qooda akka fudhatan ni taasifama. 8. Hidhamtoota siyaasaa bara mootummaa aangoo irra jiruun hidhaman akka hiikamanii fi akkaataa itti isaan simannee isaanillee gahee isaanii mootummaa ce'umsaa biyyoolessaa naannoo Oromiyaa keessatti baatan ni goona. 9. Dhaadannoolee deeggarsa mootummaa ce'umsaa biyyoolessaa naannoo Oromiyaa agarsiisan qabannee yeroo baanu haala mirga lammiilee Oromiyaa hin sarbinee fi isaaniin ofitti hammateen qabachuu qabna. 10. Qabeenyi namaa dhuunfaas ta'ee kan mootummaa akka hin mancaane eegumsa gochuudhaan tasgabbiidhaan hiriira deeggarsaa qofarratti akka xiyyeeffatamu taasifama. Kana booda qabeenyi maqaa mootummaan jiru hundi kan lammiilee Oromiyaa waan ta'eef eegumsi ni taasifamaaf. 11. Qaamotni hiriira kana morman jiraachuu waan malaniif isaan waliin walitti bu'iinsa irraa of qusachuun ofitti qabnee gara deeggarsa mootummaa ce'umsa biyyoolessaa naannoo Oromiyaatti fidu akka qabnu irratti ni hojjetama. 12. Hiriirri kun gaaga'ama gosa kamiituu siyaasaa, hawaasummaa fi diinagdeen rakkoolee ulfaatoo lammiilee Oromiyaa mudatu baraaruuf waan geggeeffamuuf ilaalcha sabummaa, amantaa fi siyaasaatiin otuu waliin moggeessin waloodhaan geggeeffama. Kanumaan waliin hiriira kanaaf ijaarsa mootummaa ce'umsaa biyyoolessaa naannoo Oromiyaa milkeessuuf qaamota dhimma ilaallatuuf waamicha ni goona. 1. Qaamota nageenyaaf. Mootummaan amma dura qaamota nageenyaa bobbaasee hojii itti kennu amma booda waan bulchiinsa isaa fixateef haala heera biyyattii fi naamusa ittiin leenjitanii bobbaafamtaniin gara ummata keessanii goruun nageenya lammiilee Oromiyaa mirkaneessuuf dirqamni guddaan isinirra jira. Isin mootummaan dhufee yoo darbu ummata waliin jiraattu, nagaa ummataa eegdu waan ta'eef waamicha isiniif taasifame hordofuun guyyaa hiriira deeggarsa mootummaa ce'umsaa biyyoolessaa naannoo Oromiyaas ta'e adeemsa ijaarsa isaa keessatti qooda waadaa itti seentan akka ba'attan waamicha isiniif goona. Kana akka gootanis abdii isinirraa qabna. 2. Abbootii gadaa fi hayyoota amantaa. Akkuma qaama nageenyaa buusuu peacemakers jedhamuun koree mootummaa ce'umsaa biyyoolessaa naannoo Oromiyaa milkeessuuf ijaarame kana keessatti qooda fudhattanitti dirqama dachaa fudhachuun haala duudhaa amantii keessanii fi sirna gadaatiin nageenya lammiilee Oromiyaa eegsisuuf qoonni keessan olaanaadha. Yeroo mootummaa bara bulchiinsa isaa fixatee biyyattiin goolama siyaasaa political violence keessa seentetti safuu fi duudhaa hawaasaa kabajsiisuun lammiileen Oromiyaa gara waloodhaan mootummaa ijaaratanitti akka deeman gumaacha isin irraa eeggamu akka baattan waamicha isiniif goona. 3. Hayyootaa fi beektota Oromoo biyyoota ollaa fi biyyoota alaa garaagaraa keessa jirtaniif. Akkuma argaa jiru hayyoonni fi beektonni Oromoo kallattii adda addaan ijaarsa mootummaa ce'umsaa biyyoolessaa naannoo Oromiyaa keessatti qooda kennaa jirtu. Ammas daraan itti fufuun hojii dippiloomaasii fi tumsa ogummaa keessaniin egeree lammiilee Oromiyaa balaarraa baraaruuf tumsa akka gootan gadi jabeessinee dhaammanna. 4. Miidiyaaleef.
nageenyi lammiilee Oromiyaa mirkanaa'ee gara nagaa fi dimookiraasiitti akka ce'u gochuu keessatti qoonni miidiyaa olaanaadha. Waan ta'eef miidiyaaleen Oromoo fi kanneen mirga lammiilee Oromiyaa akka kabajamuuf hojjettan dhimma mootummaa ce'umsaa biyyoolessaa naannoo Oromiyaa jala bu'uun hordofuun qajeelfamaa fi kallattii koree qindeessituu hiriira deeggarsaa qaama mootummaa ce'umsaa biyyoolessaa naannoo Oromiyaa labsame milkeessuuf hojjetaa jiru. Nu gartuun deeggarsaa sochii 39 idil addunyaa akka tumsitan dirqama keessan akka baattan waamicha isiniif goona. 5. Dhaabbilee hawaasaa fi ogummaa garaa garaatiif. Koreen mootummaa ce'umsaa milkeessuuf hojjetaa jiru kana keessattis akkuma qooda keessan bahataa jirtan dhaabbileen hawaasaa adda addaa of ijaaruun mirga lammiilee Oromiyaaf qabsaa akka turtaniif jirtan ni beekama. Dhaabbileen ogummaas danqaa fi danqaraa hedduu irraan tarkaanfachuun lammiilee keessan tajaajilaa turtaniirtu. Akka kanaan jaarmiyaaleen hawaasaa kanneen akka Oromiyaa Global Forum fi Oromo Scholars and Professional Group ijaaramuu mootummaa ce'umsaa biyyoolessaa naannoo Oromiyaa deeggaruun ibsa baastanii jirtu. Ejjennoo filatamaa qabattan kana jabeeffachuun ammas ce'umsa kana milkeessuuf qoonni isin baachuu qabdan olaanaadha jecha dhaabbileen biroos ce'umsa kana milkeessuuf qooda isinirraa eeggamu akka baattan gadi jabeessinee dhaammanna. 6. Hojjettoota mootummaa kanneen turtaniif. Isin ergamtoota mootummaa otoo hin taane tajaajiltoota hawaasaati. Mootummaan kallattii adda addaan qajeelfama isiniif kennee ture bara bulchiinsa isaa waan xumureef gara uummata keessaniin goruun ijaarsa mootummaa ce'umsa biyyoolessa naannoo Oromiyaa keessatti qooda akka kennitan waamicha isiniif goona. Hirri nagaa kun akka milkaa'u koreeleen adda addaa ijaaramanii waan jiraniif lammiileen Oromiyaa hiriira kanarraa qooda fudhattan qindeessitoota hiriira kanaa waliin wal ta'uun socho'uun murteessaadha. Hiriirri kun akkuma olitti ibsame onkoloolessa 13 2020 kan eegalu yommuu ta'u hanga akeeka hiriira kanaa kan ta'e mootummaan ce'umsaa biyyoolessaa naannoo Oromiyaa ijaaramutti kan itti fufu ta'a. As keessatti qajeelfama koree qindeessituu hiriira deeggarsaa kanarraa kennamu hordofaa deemuun murteessaadha. Walumaa galatti jiraachuu lammiilee Oromiyaa bira darbee tasgabbii gaanfa Afrikaa fi yeroo ammaa kanatti mootummaan ce'umsaa biyyoolessaa naannoo Oromiyaa barbaachisaa fi murteessaa waan ta'eef lammiileen Oromiyaa fi qaamonni dhimmi kun isin ilaalu hiriira deeggarsaa kanaa fi ijaarsa mootummaa ce'umsaa biyyoolessaa naannoo Oromiyaaf gumaacha gochuun yeroon isaa amma jenna. Mootummaa ce'umsaa biyyoolessaa naannoo Oromiyaa ijaaruun eenyuufuu yaaddoo otoo hin taane yaada furmaata lammiileen Oromiyaa itti amananii fudhatan madda nagaa fi tasgabbii bu'uura waliin jireenyaa fi mootummaa waloo qabaachuuti. Sabaa fi sablammoonni lammiileen Oromiyaa akka sabaattii fi akka lammiitti bilisummaa mataa isaanii qabaachuun akka jiraatan akkasumas Oromiyaan akka biyyaatti akka jiraattuuf kan tumsuudha. Karaan adda addaa kan gara filannoo haqaatti geessu yeroo adda addaatti yaalamus murna aangoo dheereffachuu barbaadu kan biyya kana afaan qawweetiin bulchaa tureen fedhiin waan hin jiraanneef gara tarkaanfii mootummaa ce'umsaa biyyoolessaa naannoo Oromiyaa ijaaruutti tarkaanfatame. Kun karaa tokkicha gara nagaa fi dimookiraasiitti nu geessu waan ta'eef lammiileen Oromiyaa hundi qooda irraa fudhachuun dirqama lammummaati. Maayirratti mootummaan ce'umsaa biyyoolessaa naannoo Oromiyaa bu'uura nagaa fi tasgabbii ta'ee waan argameef haga akeekni kun milkaa'ee lammiileen Oromiyaa mootummaa isaanii filatanitti sochiin taasifamu itti fufa. Injifannoo lammiilee Oromiyaaf. Koree qindeessituu hiriira deeggarsa mootummaa ce'umsa biyyoolessaa naannoo Oromiyaa gartuu deeggarsa sochii 39 idil addunyaa World International 39 Movement Support Team. Onkoloolessa 2020 Finfinnee Oromiyaa 39 Movement Support Team. Onkoloolessa 9